Hallelujah. Attambultani. Namni tokko guyyaan irraa kan kootedha. Hallelujah. Akkan dhufetti deebi'ee hin galuudha. Ba'aa koo gateen ba'aa. Wow. Dhuguma warri amantan ba'aa keessan gattanii baatu. Waaqayyoon biratti guyyaan lafa oolu hin jiru. Waaqayyoof guyyaan hunduu guyyaa hojiiti. Biiroon Waaqayyoo cufamee hin beeku. Biizii ta'ee hin beeku. Kan waammataniif kan barbaaddataniif inni dhiyoodha. Hallelujah. Wow. Wangeela Maatewos boqonnaa 23 lakkoofsa 1 amma 6tti nan dubbisa. Ergasii Yesuus tuuta achi jirutti bartoota isaatti dubbate. Barsiisonni seeraa Fariisonni iddoo Musee bu'anii hin barsiisu. Waan isaan isinitti himan hundumaa godhaa. Eegaas garuu hojii isaanii duukaa hin bu'inaa. Isaanin dubbatu malee isa dubbatan hojiidhaan hin raawwatanii. Isaan ba'aa ulfaatoo hidhanii gateettii namootarra kaa'u, ofii isaaniitii garuu qubaa isaaniiyyuu ittiin buusan. Isaan waan hojjetan hundumaa namootatti of agarsiisuudhaaf hojjetu. Isaan yeroo kadhatan akka kadhannaatti rarraafatanii hin bal'isuu, shaashara isaaniittiin seera Waaqayyoo yaadachuuf uffatan. Isaaniitti hodhatanis hin dheeressu. Lafa cidhaatti iddoo ulfinaa, manneen sagadaattis taa'umsa olaanaa jaallatu. Gabaa keessatti namoonni gugguufanii akka nagaa isaan gaafatan, barsiisaa guddaa akka isaaniin jedhan hin jaallatu. Yaa Gooftaa galanni si haa ga'u. Dubbii kee nu barsiisi. Yeroo ati dubbattu gurra si dhaga'u, yaada si fudhatu nuuf kenni. Seexanniif ergaansa haa rukutamu. Gurra hafuura keenyaa, sammuu hafuura keenyaa, qalbii hafuura keenyaa bani. Maqaa Yesuusiin ameen. Nooraata. Haleluuyaa. Kudharfanarraa barsiisaa ani jalqabe jira. I have started a series of teaching on the last 2 weeks. Namoonni torbanarraa fi kudharfanarraa jirtanii. If you have attained that series of the last 2 weeks, jireenya geeddaramee yookaan jireenya geeddaramaa waan jedhu walii wajjin ilaalaa turre. we were looking on the title Transformed Life. Jireenya geeddarame. Transformed Life. Kiristiyaanummaan waaqeffachuu, lallabuu, kadhachuu, miseensa waldaa ta'uu, paasterii wangeelaawummaa kanaaf kana kan fakkaatan irraa darbee kiristiyaanummaan geeddaramuudha. Beyond being pastor, beyond worship, Christianity is a transformed life. Ituun geeddaramin namni faarfachuu hin danda'a, miseensa waldaa ta'uu hin danda'a. It's possible to be a church member without being transformed. Waaqayyo amma nu saduuka deemne ilaala miti amma nu geeddaramne ilaala. God looks not how much we followed him, but how much we are changed. Amma nu waldaa keessatti dabarsine tuun taane. He will not see amma nu geeddaramne isaa wajjin jireenya hirmaanne ilaala Waaqayyo. the years we spent in church, but he sees how we are transformed. Kiristiyaanummaan hojiidhaan hin mul'anne du'aadha. Christianity without action is dead. Kiristiyaanummaan jireenyadha. Christianity is life. Biyya kana keessa keessumaa biyya Itoophiyaa kana keessa rakkinni kiristiyaanummaan jiru rakkina jireenyaatu jira malee. The problem of many, especially believers in Ethiopia, is
their Christianity is not in action. Gooftaa Yesuus asirratti fakkeenya warra barsiisota seeraatiin bartoota isaa barsiise. Here in book of Matthew chapter 23, the Lord Jesus told his disciples about the Pharisees. Barsiisa isaanii fudhadhaa, hojii isaanii garuu fudhatinaa jedhe. He said to them, accept their teaching, but not follow after their deed. Maaliif barsiisota afaaniiti malee jireenyaan hin jiru. Why? They are only vocal teachers. Oddoo Musee of kaa'u. They want to sit upon Moses' seat. In barsiisu. They teach. Isa barsiisanitti garuu hin jiraatan. But they don't live to the teaching they teach. Namarra ba'aa ulfaatoo kaa'u. They load people with very huge loads. Of immoo quba isaanii ittiin buusan. But by their finger they will touch not. Bookeen calaluu gaalammoo liqimsu. They filter mosquitoes, but they swallow camels. Qodaa bakkeedhaan miccanii babbareechuu bakkeen isaanii awwaala maragamaa bareedaa fakkaataa keessaanii garuu awwaala warra du'aatiin guutuudha. They looks as beautiful as white painted tomb, but inside them they are dead. Kanaaf gooftaa Yesuus. That's why the Lord Jesus barsiisa isaanii fudhadhaa. Accept their teaching. Hojii isaanii garuu hin hordofinaa. And follow not after their deeds. Yesuus barsiisa afaanii duwwaan turre. Jesus was not just the vocal word. Barsiisaa jireenyaa ture gooftaan. He was life teacher. Nus biyya lafaarra gaafa jiraannu. So when we are in this world, Kiristaanummaan keenya maqaa ta'uu hin qabu. Let not our Christianity be partial. Dambanyaa sanbataa duwwaa ta'uu hin qabu. Let it not be only weekend Christians. Jireenya ta'uu qaba. Let it be life for us. Qabxiin kanaan torban lamman ilaalaa turre. On the last 2 weeks we have saw that Kiristaanummaa geeddarame fiduudhaaf yookaan jireenya geeddaramaa qabaachuudhaaf maal gochuutu nurra jira isa jedhuufi. We have seen certain requests of the transformed life or the transformed Christianities. Tokkoffaa irratti cabuu waan jedhu ilaalleerra. On the first of that we have seen that we should have to get ready to break. Cabuu qabnaa. We should have to get ready to break. Lammaffaa. On the second, jireenya dhokataa of keessaa baasuu qabnaa. we have not to have a concealed life. Sadaffaa. On the third, amala Kiristoos uffachuu qabnaa. we have to put on the nature of Christ. Amala isa kan keenyaa ganne. Living our nature, amala Kiristoos fudhachuu. we have to put on Christ nature. Efesoon 4:24. In the Ephesians chapter number 4 from verse 24, namummaa haaraa. the new man qajeelummaa. that is full of righteousness, qulqullummaa. holiness, dhugaa. and truth. isa guutame kana uffadhaa'edha. Be with by that. amala Kiristoos immoo torbanarraa ilaalaa turreerra. And we have seen also the nature of Christ. Nus geeddaramuu qabna isa jedhu irratti. And also we have to be changed. qabxii tokko dubbadheen ture. I began with the first topic. Ximootiyoos isa duraa 5:11 irratti. On the first Timothy chapter number 5 from verse 11. Phaawulos mucaasaa hafuuraa gaafa barsiisu. When Paul taught his spiritual son Timothy, waa shaniin. he ordered him to do 5 things. amantootaaf fakkeenya ta'ii jedha. To be an example for the believers. Tokkoffaa. On the first, dubbii afaan kee keessaa ba'u. by the word of his mouth. Lammaffaa. On the second, akkaataa jireenyaati. by the way of his life. Sadaffaa. On the third, jaalalaan. by his love. Afuraffaa. On the fourth, amantiidhaan. by his faith. Shanaffaa. On the fifth, of qabuudhaan. by his self-control. kanaan amantootaaf fakkeenya ta'edha. By these 5, be an example for the believers. Tokkoffaa torbanarraa ilaalleerra. We have seen the first one on the last week. Dubbii afaanii isa jedhu. By the words of your speech. Waa'ee dubbii afaanii irratti. On that title. Wangeelaa Maarqos boqonnaa 16. In the Mark Gospel chapter number 16. lakkoofsa 18 kaasee. From verse 18. warri natti amanan. whosoever believe in me. afaan haaraa dubbatu. They will speak by new tongue. afaan haaraa isa jedhu kana ilaalaa turre. And we have discussed what that new tongue was mean. afaan haaraa jechuun. This new tongue mean. isa nuyi yookaan isa nuyi amma namoonni lisaanii dubbatan jechuu miti. It's not to mean unknown word. lisaanii yookaan macaafni qulqulluun lisaaniidhaan afaan hin beekamnedha.
The Bible says to this unknown word. Qorontos irraa boqonnaa 14 If you read in the 1 Corinthians chapter number 14 lakkoofsa tokko kaaftanii gaafa dubbiftan from verse 1, namni afaan hin beekne dubbatu dhoksaa isaa Waaqayyoon taasaa'idha. it says, whosoever speaking with unknown tongue speaks mystery with God. Afaan dubbatu sana isaa Waaqayyo duwwaatu beeka malee inni kaan hin beeku. So only God communicates his that unknown word. Afaan hin beekamne jedha macaafni. The Bible tells us that unknown word. Afaan haaraa jechuun garuu But a new tongue to me afaan keenya inni moo afaan kaleessa geeddarame is our old language has changed jecha haaraa dubbachuu and speaking a new word. inni kaleessa abaaru eebbisuu The previous cursor changed to blesser. inni kaleessa nama arrabsu waan gaarii dubbachuu The insulting person changed to speak good news arrabi dalga dubbatu qajeelaa dubbachuu and to speak upright. kun afaan haaraadha. This is so-called new word or kun new afaan tongue. haaraadha. This is so-called new tongue. Afaan haaraa keessaa In a new tongue, jecha dibamaatu ba'a. there is anointed word. Afaan haaraa keessaa In a new tongue, jecha nama fayyisutu ba'a. there is a healer word. Jecha nama ijaarutu ba'a. There is an edifying word. Jecha nama geeddarutu ba'a. There is a transforming word. Efesoon 4:29 In Ephesians chapter number 4 from verse 29, dubbiin afaan keessan keessaa ba'u let your words isa dhaga'uuf be to the hearer, ayyaana kan kennu add grace. haa ta'u jedha. Let your word Malee add grace to the dubbiin hearer. waa'ee hin baafne afaan keessan keessaa hin bahin. Let you not speak vain words. Isa dhaga'uuf kan maal kennu To give the hearer what? kan ayyaana kennu. To give a grace. Dubbiin nama geeddaramee namni afaan haaraa dubbatu The word come out of the transformed life fayyisuuf, is to heal, dhaabuuf, to stabilize, diiguuf to scatter. humna qaba. Is powerful to do this all. Humni kiristaanotaa arrabarra jira. The power of Christians is under their tongue. Nama simbira jiruun humni kee arrabarra jira jedhaani. Tell your neighbor your power is under your tongue. Malee as keessa jira miti. It's not in your arm. Eessa jira? It's where? Arrabarra. Under your tongue. Duutiif jireenyi jedha fakkeenya 18:22. Proverbs chapter number 18 from verse 21. Duutiif jireenyi The life and the days aboo arrabaa jala jira. are under the power of tongue. Dubbii waa'ee baasu dubbadhee warra dadhaban akkan jabeessuuf Waaqayyo arraba koo barsiiseera jedha Isaayaas. Isaiah said, God has taught to comfort the weary by a good words. Dubbii waa'ee baasu dubbadhee akkan jabeessuuf To comfort by the fruitful words. arraba koo barsiiseera. He has taught my lips. Namarrattis lafarrattis ofii kee irrattis waan gaarii akka dubbattuuf irraa kaasee arrabi kee baratu. May you be learn to speak good news over the land over others. Namni lammaffaa dhalatu ilaalchisaa aaraadha. Ilaalchisaa aaraadha. Has a new mindset. Dubbannaan isaa haaraadha. Has a new speech. Deemsi isaa haaraadha. Has a new work. Isa moofaa gatee waan hundinuu maalidha? Haaraa. He sees every old and start doing what? Kanaaf Phaawulos That's why Paul said, dubbii afaan kee keessaa ba'uun by the words of your speech, namootaaf fakkeenya ta'i. be an example. Arra sanitti fufurraan ka'a. So I will continue on from the second. Lammaffaa sanarratti fufuu lammaffaa irraa kaanee ilaalla. Torban irraa ilaallee irra san amma dubbadhe kana. We have seen this in the previous session. Lammaffaa akkaataa jireenyaatiin namootaaf fakkeenya ta'i. He ordered to be an example in his way of life. Akkaataa jireenyaatiin. In your way of life. Akkaataa jireenyaa inni jedhu kun waan lama of keessaa qaba. This way of life is manifested in two ways. Tokko In the first one, itun tokkoffaatti hin galin asirratti waan sinee ibsa. let me explain this to you. Akkaataa jireenyaa inni jedhu kuni This way of life waan gurguddaa lama of keessatti hammata. contains two mega things. Biyya lafaa kanarratti On this word, kiristaanota jecha lamatu bakka bu'a. Christians are represented by two words. Tokkoffaan The first one soogidda. is salt. Lammaffaan The second one ifa. is light. Gooftaan Yesuus The Lord Jesus
Wangeela Maatewos boqonnaa 5 In the Matthew Gospel chapter number 5, lakkoofsa 13 irratti isin soogidda biyya lafaati. you are the salt of the world. Akkasumas And isin you are ifa biyya lafaati. the light of the world. Mi'an soogidda jedha namni tokko. Shout, I am the salt of the world. Ani ifa jedha. Shout, I am the light of the world. Jecha kana moototatu nuu kenne miti. This words was not given for us from the princes, Raajotan nuu kenne miti. nor from prophets, Yesus Kiristoos tutti inni waame. but Jesus Christ by himself called us by this word. Isin soogidda. You are salts. Isin ifa biyya lafaati. You are light of the world. Akkaataa jireenyaa inni jedhu kun In ways of you living soogiddaaf ifa isa jedhu kana of keessatti qabata. represents this, the light of salt and the light of light. Asirratti na dhaggeeffadha waan isinitti himaa. Hearken me very well, for I am going to tell you something. Soogidda inni jedhu kun This salt dubbii afaanii bakka bu'a. represents the word come out of your mouth. Ifa inni jedhu The light represents jireenya bakka bu'a. your life. Irra deebi'a dhagaa. Let me repeat it. Soogidda inni jedhu kun This salt dubbii afaanii bakka bu'a. represents the word come out of your mouth. Ifa inni jedhu And the light jireenya bakka bu'a. represents your life. Meesa kanan gabaabsee isinii ibsa. Let me explain this very shortly. Lamman isaayyuu dheeraadha garuu gabaabsee isiniif ibsa. I will explain it very shortly. Maanni soogiddi? What did this salt mean? Soogiddi dubbii afaanii bakka bu'a. Qolaa isaayis 4:6. In Colossians chapter number 4 from verse 6, 4:6 in Colossians chapter 4 from 6, akkas jedha. it says like this. Dubbiin keessa yeroo hundumaa gurra namaatti kan tolu soogidda kan of keessaa qabu haa ta'u jedha. It says, let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each other. Dhageessanii? Dubbiin keessan Let your words yeroo hundumaa always gurratti kan tolu be cute for soogidda kan of keessaa qabu haa ta'u. the hearer and seasoned by salt. Ashaboo afaanitti naqadhaa nyaadhaa saa jechuudha. This is not to mean to order you to chew salt. Maal jechuudha? Is that one? Dubbiin keessan Let your speech soogidda kan of keessaa qabu haa ta'u. be seasoned by salt is to mean Gaafa jedhu dubbii afaan keessan keessaa ba'u dubbii qoosaa hin taane hin ta'in. is to order you not to speak vain word. Dubbii wangeelaa haa ta'u. Let it be according to the gospel. Soogiddichi dubbii Waaqayyooti. Because the salt is the word of God. Dubbii ati dubbattu Whatever you speak, dubbii wangeelaa gaafa ta'u if it is according to the gospel, hin mi'aa. it will be sweet, Namni dhaga'uu barbaada. searchable to be heard. Namni gurra qabatee na deemu. And they will not close their ears to listen to your voice. Dhaga'uuf hin jibbu namni. They will not hate to listen to it. Dubbii namni dhaga'uu barbaadu. It's the word that is searchable to be heard. Dubbii mi'aa. A sweet word, Dubbii nama fayyisu. healer, Dubbii nama dhaabu. a stabilizer, Dubbii soogidda of keessaa qabu. that is seasoned with salt. Dubbiin soogidda of keessaa qabu A word that is seasoned with a salt fayyisuudhaaf humna qabaa. is powerful to heal, Geeddaruudhaaf humna qabaa. powerful to transform, Dhaabuudhaaf humna qabaa. powerful to stabilize, Qajeelchuudhaaf humna qabaa. and powerful to make upright. Dubbii akkasii. That is such. Ximootiyoos isa lammaffaa In the 2 Timothy 2 chapter number 2 lakkoofsa 17 from verse 17. mina duuka dubbadhaa. Read this with me. 16-17 dubbisa. Let's we read verse 16 and verse 17 together. Na duuka jedha. Dubbii midhaan hin qabne isa wanta qulqullaadhaan mormu irraa fagaadhu. Inni ittuma caalchisee nama Waaqayyoo ta'urraa nama fageessa. Dubbiin akkasii akka madaa foon nyaataa ballachaa adeemuuti. Dhageessanii? Read it. Let me read. But shun profane and idle babblings, for they will increase more ungodliness.
and their message will spread like a cancer. Hymenaeus and Philetus are of this sort. Thank you. Dubbi midhaan hin qabne. Unprofitable word. Dhageessanii dubbii midhaan hin qabne jechuun maal beektu? What does this mean? Taraa waree maaliif ikkoo no? This unordinary word. Oduu waa'ee hin baafne jechuudha. That's profane. Kan isin hin fayyifne jechuudha. That does not heal you. Kan isin hin qulleessine jechuudha. That does not purify you. Dubbii midhaan of keessaa hin qabne. That is unfruitful. Maqaa Yesuusiin dubbii midhaan of keessaa hin qabne arraba kee keessaa hin bahin. May you not speak unfruitful word henceforth. Eeyo kan na dhagaa jiru. Dubbii midhaan hin qabne afaan kee keessaa hin bahin. May you not speak unfruitful words. Dubbiin akkasii Such word ittuma caalchisee increases nama waaqayyoo ta'urraa nama fageessaa. ungodliness. Dhageessanii? It increases what? Maalirraa? Ungodliness. Wanta amma dubbachaa jirru waa'ee nama waaqayyoo nama geeddarameeti. What we are speaking about is about transformed life or Asaan akkasii garuu dubbiin akkasii garuu but such speech nama waaqayyoo ta'urraa maal godhaa? is Nama fageessa. increases ungodliness. ስትናገሩ simple word ነው. When you speak such word, it looks like a simple word. ግን ቀላል አይደለም። But it is not simple in action. ሰልባሚት It's not simple in action. dubbiin akkasii jedha. Such a word says Akka madaa lafee nyaatuuti jedha. is as a cancer. Cancer. Waaqayyo dubbii kaansarii har'a afaan kee keessaa hadha warraa kaase. May God remove such a cancer word out of your mouth. Dubbii soogidda of keessaa qabu. A word that is filled with salt. Dubbii midhaan of keessaa qabu. A word that is fruitful. Oh hallelujah. Hallelujah. Eeyo kan nagaa jiru. Dubbii soogidda of keessaa qabu jechuun dubbii midhaan of keessaa qabu jechuudha. What a word which is filled with or seasoned with salt is to mean a fruitful word. Hallelujah. Hallelujah. Dubbiin soogidda of keessaa qabu jechuun inni biraan. The other meaning to a salt seasoned word is Dubbii alanfatame. Is a chewed word. Dubbii alanfatame beektu? What does mean a chewed word? Mee warri dubbii alanfatame beektan? Can I see if you know it? Sinin dubbisa dhagaa. Let me read it to you. Faarsaa 106. In a book of Psalm 106 lakkoofsa 32. from verse 32. Na duuka dubbadhaa ol fudhaati. Read with me. Isaan bishaan mariibaa biratti goofticha hin aarsan. Sababii isaaniifis dubbiin gadheen Musee irratti dhufe. Isaan akka inni keessaa bahee isatti hadhaa'u waan godhaniif innis dubbiin alanfatamin dubbate. Maal? Dubbii hin alanfatamin jechuun dubbiitu itti yaadamin dubbatamu jechuudha. Ma fakkeenyaaf ijoolleen mana keessaa ijoollee mana keessaa isinii kenna. Waa balleessiti mana keessaa waan naman taatu kun gadi baddi kun jettu. Itti yaaddanii immoo dingata dubbattan. So at waters of strife, so that he went ill with Moses on account of them, because they rebelled against his spirit, so that he spoke rashly with his lips. Rashly. Dubbii hin alanfatamin. A rashly spoken word. Itutti yaadamin. Without cautious. Dubbii afaan namaa keessaa ba'u. That such a word come out of mouths of many. Akka jedhu gooftaan. The Lord Jesus said, namni tokko obboleessa isaatiin doofaa. If a person said to his brother, you are foolish. Atutti yaadin doofaa yoo jedheen. If he said to him, you are foolish. Galaana keessa buuti isaaf ta'a. He is preferred to be cast out into the sea. Dubbiin taane. Unnecessary word. Dubbii waa'ee hin baafne. Unfruitful word. Dubbii itti yaadamne. Unsearchable or akka tasaa waan dubbatamu. a word without conscience. Amma namni tokko afaan isaa keessaa itutti yaadin waman taanetu ba'a. Many people speak without thinking over it.
dubbachuun barbaadu They want to speak, garuu afaanii baha but they just release the word. booda immoo gaabbee fixuu hin danda'u But after they regret, unutaala keessaa it just jump out of their mouths. akka jedha Daawit David said like this, hamaa dubbadhee akka isin gaddisiifneef not to offend you by the words of evil come out of my mouth, afaan koo of eegduu kaayye put a guard for my lips. eegduu siniif haa kaa'u gooftaan May God give maaliif dubbiin salphaa miti a guard for your lips. Museen akka inni keessaa bahee itti hadhaa'u akka inni aaru waan godhaniif What makes Moses bitter? sabni sun waan Musee takka jireenya hadhaa'u akka inni keessaa bahee aaru waan godhaniif What? dubbiituutti yaadin dubbiin alanfatamne dubbate Because they make him to be bitter, that he speak without thinking over it. eekamsa waaqayyoo ofirratti fide And he brought a wrath of God against himself. Maatewos 12 In the Matthew Gospel chapter number 12, 32 kaasee amma 36 if you read from 32 to 36, dubbii dubbattuun jedha he said, by your words siif faradamaidha you will be judged. dubbiidhuma keetiinis By jedha the same your word sitti you faradamaidha will be condemned. dubbii dubbattuun By your word hin qulloofta'idha you will be justified. dubbii dubbattuun By your word firdii ofirratti fidda'idha you will bring judgment against afaanii you. bahee gooftaa namaa ta'a So it will be king to you. akka jedhu macaafni fakkeenya In the book of Proverbs it says, arrabni iddoo dhokataa teessee dubbattee jedha from the hidden place dullaa mataa irratti fiddeedha the tongue brings a rod over the head. dhuguma amma kan dhaamu arraba miti kan dhaamu eessa mataadha Something- harkaa miilla gadhin teessu waa dubbattee fiddee boolla isheetti deebiti isheen The tongue speaks something and come back to his cave kan dullaa fudhatu dhagna sana gaadha and expose other body part. fayyaa dhiiga walichaatiin Be healed by the power of the blood of the Lamb. arraa kaasee arrabni kee afayyu Be healed in your tongue. His arrabni kee afayyu Be healed in your tongue. His force. lama Second, jireenyi ifti jireenya bakka bu'aan jedhe the light represents the life of many. Yesus akkas jedheera Jesus Christ said, isin ifa biyya lafaati jedhe you are the light of the world. hin bobaan akka shaamaa jechuu miti That is to mean you are going to be candle like a candlestick. Filiphisuus 2 In the Philippians chapter number 2, lakkoofsa 14 from verse 14, nan dubbisa let me read it. Filiphisuus 2:14 Philippians chapter number 2 from verse 14. Haleluuyaa akka jedhu na duuka dubbadha waan hundumaa gungummiif morkii malee godhaa ijoollee waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne warra mudaa axxummaa hin qabne akka taataniif isinis dhaloota micciiramaaf karaarraa kaate gidduutti biyya lafaarratti akka ibsaatti in ibsitu mee nan ibsa jedha iyyaati Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless children of God without fault, in the midst of crooked and perverse generation, among whom you shine as light in the world. Haleluuyaa eeyuun gidduutti ibsitu jedha Among whom? dhaloota jallaa Among crooked dhaloota micciiramaa and perverse, dhaloota karaarraa kaate astray isaanuma gidduu dhaabbattanii generation, akka ibsaatti as a light. in ibsitu You will light as a light of the mee world. nan ibsa jedha iyyaati Shout, I will light. ifti eessatti barbaachisa Where is the light necessary? ifti ifa keessatti miti kan barbaachisu The light is not searchable in light. eessatti Where dukkana it is keessatti necessary dukkana keessa is the darkness. mee wajjin dukkana keessattidha nuyi We qajeelota gidduutti miti kan barbaachifnu are not searchable among the righteous, sobdoota gidduutti but between jalloota gidduutti in the false speaker, musanyaa in gidduutti the evil doers, attoota gidduutti between the thieves, isaan gidduu dhaabbannee being among them akka ibsaatti as a light
light, maal goona do in what? ibsina. We will shine. Hallelujah. Hallelujah. Meenan ibsadhaa namni tokko. Shout, I will light. Bara dhugaan lafarraa badu. At the day when there is no truth, Bara qajeelummaan nama keessaa badu. when the holiness is lost, Bara dhaloonni qulqullummaa gatu. when the generation forsake righteousness, Bara dhaloonni karaarraa kaatu. when the generation astray, Isaan gidduu dhaabbattee but being in the midst of them, in ibsita. you will shine like a light. Nan ibsa jedhaa meeyyaati. Waaw. Bara heeliin dulloomee lafa guuree. When a light get old, Bara ijoolleen heelii minaamintee ta'anii badanii. and when his children get vain and lost, Ibsaan Waaqayyoo garuu ammayyuu hin dhaamne jedha. but the light of God Hin dhaamin si keessaa. not quenched off, may it not be quenched of your life. Ibsaan Waaqayyoo maal hin taane? The light of God was not quenched off. Phexros lammaffaa In the 2 Peter 1:19. chapter number 1 from verse 19, Dubbii raajonni dubbatan kana these words of the prophet, duukaa yoo buutan if you follow after these words, gaarii gochuu keessan. you are doing good. Innis This ammaa boruun baqaqutti. until the day break, Bakkalchi garaa keessan keessa jiru amma ba'ee bakkeetti ibsutti. until the light in you be manifested out. Eessa jira bakkalchichi? Where is that Eessa jira? morning star? Bakkalchichi eewudha. Who is that morning star? Eewudha. Who is that morning Eessa star? jira bakkalchichi? Where is it? Namni tokko iyyaan na keessa jedha. Shout, it is within me. Amma bakkalchichi sin keessaa ba'ee ibsutti. Until that morning star come out of you and Mee dubbisi. Amma bakkalchichi ba'ee ibsutti. Seexanni yoomsi baqataa? Dhukkubni yoomsi baqataa? Hamaa yoomsi baqataa? Waaqayyo ifaa dukkanni sir dhaabbachuu hin danda'u. Ifti si keessaa gaafa ba'ee ifu maqaa Yesuusin ituutin jedhin lafati keessee si baqachuu jalqaba. And so we have a prophetic word confirmed, Yeah. which you do well to heed as a light that shine in the dark place until the day dawns and the morning star rises in your heart. Hallelujah. Hallelujah. The morning star. Wow. Mena duuka jedha. Ammas. Dubbii raajonni dubbatan. Kun caalchisee. Nuuf cimee. Isinis. Amma boruun baqaqutti. Bakkalchi garaa keessan keessaa. Amma ibsutti. Dubbii kanaa. Akka ibsaatti. Iddoo dukkanaatti. Ibsutti. Yaadaan yoo duukaa buutan. Gaarii gochuu keessanii. Iyyaati ameen. Wow. Iddoo maalitti? Iddoo dukkanaatti. In the dark place. Maaltu bakkalchi garaa keessan keessaa amma ba'ee ibsutti. As the morning star in your head shines out. Amma inni ba'ee maal godhutti? As it shines out. Gaafas maqaa Yesuusiin kufin jettu seexanaan. That day you will not need to rebuke in the name of Jesus. Natti dhufeen siin jedhannu si baqata. He flee just from your presence. Maaliif? Why? Ifatu dukkanarratti mo'a. Because the light conquers over the darkness. Ifinni ta'e Kiristoos. And the light by himself, Jesus Christ, Bakkalchi barii. the morning star, Gaafa si keessaa dhoo'ee ba'u. when explode out of you, Wow. Wow. Gaafa ifitti si dhaalu sanaa xuraa'ummaan jallinni ammeenyi sitti dhiyaachuu hin danda'an. any evil cannot nearby to you. Jireenyi kee hin simatu isa. Your life cannot accept such one. Waliin galuuf. You cannot agree with that. Ifti kun akkamiin mul'achuu danda'a ifti si keessaa ifu kun? How can this light be manifested? Attamiin mul'achuu danda'a? How can this light be manifested? Maatewos 5 Matthew chapter number 5 lakkoobsa 16. from verse 16.
ifti si keessaa kun attamiin ifuu danda'a? How can this light be manifested out of your life? Ifichi ifuunsaa akkamiin beekama? How is it known? Hojii gaariidhaan. It's by your good deeds. Hallelujah. Hallelujah. Mateewos 5:16 nan dubbisa na duuka jedha. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraaf ulfina akka kennanitti ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti ifu jedhee. Matthew chapter 5 from verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ifti nu keessaa kun ifuunsaa The light in us to be manifested, attamiin beekama? how is it known? Hojii gaariidhaan. By our good works. Dukkana keessa gaarummaan hin jiru. There is no good in the darkness, Gaariin ifa keessa jira. but good is in the light. Warri gaarummaa dubbatan, Whosoever speak good, warri gaarummaa hojjetan whosoever do good, ilmaan ifaati. they are the children of light. Namoonni People hojii keessan isa gaarii arganii sing your good deeds abbaa keessan isa waaqarraaf to glorify your Father in heaven, ulfina akka kennanitti to glorify Him. hojiin keessan nama duratti ifu Let your works be shine among mul'atu Let it be manifested. argamu. Let it be shown. Hojii kee arganiitu Sing your deeds. akkati mucaa waaqayyoo taate, Let they know as you are children of God, akkati ibsaa jirtu. as you are shining your light. Dhaloonni kanaan beeka. Let the generation know you by this. Hallelujah. Hallelujah. Fakkeenya 4:18 In Proverbs chapter number 4, karaan nama qajeelaa from verse 8, akka bakkalcha barii the path of the righteous is ganama ol ba'aa buluutiidha. as the morning star that shine brighter and brighter. Ifaa deema malee dukkanaan adeemu. It will never get dark, but increase from brighter to the next brighter. Ifti sii beesi keessaa bari'aa deemu malee dhiyaan adeemin. May your light get brighter and brighter. Sii bari'aa deemu malee hin dhiin. Ifti kee mul'achaa deemu malee hin dhokatin. May your light be revealed. Eewu kan na dhagaye. Who has heard me this? Warri fiinnu afuufan kun isin dammaqsu jechuudha. Fayyaata. Okay. Qabxii sadaffaa. The set, Phaawulos Paul, amantootaaf to the believers. inni sadaffaan inni ittiin fakkeenya ta'e jedhu jaalala. The setting by which Paul ordered Timothy to be an example is love. Jaalala. Love. Mina wajjin jaalalaidha. Shout love. Maanni jaalalli? What does this love mean? Maanni jaalalli? What is it mean? Love. Mee namni tokko natti himi. Can somebody tell me what love mean? Maanni hiikisaa? What's the meaning of love? Maatti. Hiikisaa maanni jaalala jechuudha. What does by mean love? Maattan. Dhugeeffannaa. Maal jechuudha dhugeeffannaa? Ka'e kottu sodaatu. Dhugeeffannaa. Hiiki mee dhugeeffannicha? Waaqayyotti amaneera jechuun jedha? Jaalala jechuun waaqatti amanuudha? Yoo waaqatti amante obboleessa obboleettiin jaallatte. Jaalalchuun jechuun hiiki isaa maalidhaan jedhe? Hiikni isaa maali? Amma fakkeenyaaf an amma ollaa keedhaan. Maqaan keewudha. Gammachuu. Gammachuu siin jedha ganama ka'ee sin jaallaa siin jedha. Galgalas gammachuu nagaa ooltee sin jaallaa siin jedha. Akkana jaalalli. Onneedhaan maal akkan onneen si jaalladhu maatti beektu? Jecha koo amma sin jaalladhaan jedhamni onnee koo maalitti agartee?
Ano of beeka malee yookaan beekee of beekee fi akka jaalatu fi onne keessa na beeke. Ayyoon sin jaalladha ganama galgala jedhee akkamiidhaan jedhee wantichi. Inni maal hin beeku kiyyaan keessa beeka. How do you know that I love you? Okay. Jaalalli maalidha? What is love? Jaalalli afaanii. Is it the word? Sin jaalladha jedhaa kan nama cuffatan kan nama gurguran baay'eedha. There are many who backbite. Yihudaan Yesuusin gaafa gurgure dhungataa gurgure. Even when Judah sold Jesus, he used to say, I love you. Jaalalli hojiidhaan hin mul'anne taanaan du'aadha. Ergaa Yohaannis 3:16 In the first John 3:16, afaaniidhatuun taane kottaa hojiidhaan wal jaallannaa'edha. it says, let us come love each other in action. Namni jaalala qabu He that have love, waa'ee jaalalaa yeroo baay'ee waan dubbadheef amma gabaabsee man dubbadhee darba. because I have preached this many times, I will summarize very short. Namni jaalala qabu He that have love addunyaa waaqayyoo keessa jiraata. lives in God's realm. Gabaabaadhumatti Shortly, namni jaalala qabu he that have love, meena wajjin jedha namni jaalala qabu he that have love addunyaa waaqayyoo keessa jiraata. lives in God's realm. Addunyaa waaqayyoo addunyaa maaliiti? Addunyaa jaalalaati. What is God's realm? God's realm is full of love. Addunyaa waaqayyoo addunyaa maaliiti? It's a realm of what? Addunyaa jaalalaati. It's a realm of love. Namni jaalala qabu Whosoever have love seera hundumaa hin xumureera. has fulfilled all the laws, Abboommi hundumaa fiixaan baasa. has fulfilled all the commandments. Nama simbira jiru namni jaalala qabu jedhaani. Tell your neighbor, whosoever have love Abboommi hundumaa fiixaan baaseera jedha. has fulfilled all the commandments. Jaalalli Love chaanaalii hafuuraati. is a spiritual channel. Maan jedhee? What did I say? Jaalalli Love, chaanaalii hafuuraati. a spiritual channel. Akkasuma jaalalli And love humna kiristaanotaati. is a power of Christians. Mee jaalalli humna kootiidha. Shout, love is my power. Jaalalli humna maaliti? Love is what? Humna kiristaanotaati. Is a power of Christians. Namni jaalala qabu humna qaba. Whosoever have love is powerful. Humna hafuuraa. Spiritual power. Humna cubbuu mo'atu. Spiritual power Humna seexana mo'atu. to conquer Satan Humna qaba namni jaalala qabu. is powerful of such power. Roomaa 13 In the Roman chapter number 13, 8 kaasee from verse 8 amma 10tti to 10, nan dubbisa. let me read it. Na duuka jedha. Shout with me. Wal jaallachuurraa kan hafe. Wal jaallachuurraa kan hafe. Gatii ittiin wal dubbiftan hin qabaatinaa. Namni nama jaallatu waan seerri isarraa barbaadu raawwachuu isaati. Abboommiin hin ejjin, hin ajjeesin, hin hatin, waan namaa hin hawwin jedhan warri kaanis hundinuu dubbii tokkicha nama akka ofii keetitti jaalladhu jedhuun xumuramu. Kan naga'e isaan maal ta'a xumuramu. Namni nama erga jaallatee waa namaa irratti hin hojjetu. Kanaafuu namni nama jaallatu seera raawwachuu isaati. Owe no one anything except to love one another. For he who loves another has fulfilled the law. For the commandments shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, and if there is any other commandments are all summed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. Love does not harm neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Hallelujah. Hallelujah. Namni nama jaallatu seera raawwatedha. Whosoever loves has fulfilled the laws. Jaalala keessa In the love, abboommota hundumatu jira. there are all the commandments. Jaalalarraa kan hafe Except love.
ba'aan biraasin irra hin jiraatin. May you not have another issues. Namni nama jibbu Whosoever hates ba'aa namni isaaf hin beekne baachaa jira. is carrying unknown load. Namni jaalala qabu garuu Whosoever is loving Waaqayyoon keessa jira. is living in God. Waaqayyos isa keessa jira. And God is also living in him. Baay'een keenya Many of us, yoo namni nu jaallate maal taana? Namni nama jaallatu whosoever loves addunyaa Waaqayyoo keessa is living in God's realm. jira. Nuyi garuu nama nu jaallatu maal goona? But many of us Hin jibbitu milisin. Nama sin jaallatu maal gootu? loves only who love Isa us. sin jibbu sobdan. Hin jibbitu. Kun immoo silaa dinqiidha. Isa jaalalaa hodhee isaa ta'e afaanuma guutee namni sin dubbisuu baannaan balaadha. Meekaya maqaan kee amanne ani yoon ooyiseessa dubbise inni fayyaadhaa naan jedhe kooruu barbaada irra immoo If, for example, I greet him cold, yoo ani immoo inni ani dubbisee inni na jalaa diduu barbaade if I greet him and if he is not responding me, you may do like this. Langabbaraa argatetti dhaanoon dhaheen bira darbeettu sinis. You say, am I supposed to beg him? Taa'e. Gabbiraa haafu Take aside the other. dubbii afaan walii keessaa yoo hin eenna. You will care for the word. Ija walii hin eenna. You will care eye to eye. Jaalalli dhugaa yoo jiraate garuu nama keessa But if you have a true love, jaalalli danda'aadha. that love is endure. Hamaa namarratti hin lakkaa'u. He will not harm. Jallinatti hin gammadu qajeelummaatti malee. He will not be happy to the evil unless the righteous. Nuyi warra nu jaallatu maal taana? Hin jaallannu. But we do love only who love in us. Warra nu jibboo Who hate in us. kan biraadhi isaa gaafa ayyaanaa yoo warra dudda sinii baasu waamtu. Even when you call for celebration of your holiday, you call to who can pay you back. Anoona sobe ameenna jedha. Umaa barri keessan warra dudda sinii baasu. Macaafni garuu nama dudda siin baafne gargaari jedha. But the Bible tells us, Eewudha firri yeessaa, eewudha firri dadhabaa, eewudha firri dhukkubsataa, eewudha firri rakkataa. Eewudha. who is the friend to the needy? Who is the friend to the weak? Yesus duwwaa miti ati mucaansaas jaalladhu. Not only Jesus, you, the son of you, the daughter of Jesus, you to love your neighbor. Calluma jedhi rafi, cal jedhi rafi, akka waan dubbanne, zim, cal jedhi. Maaltu iyyisiin jedhe amma, dubbii Waaqayyoon barsiisa. Eewutu iyyisiin jedhe amma hin jedhe. Okay, as deebi'a. Inni iyyee bahu kun xuruudha, isa iyyeen baaneetu sin nyaatee sin rakkisa. This which is being cast out by shouting is good. Amen. Eewu kan na wajjin jiru. Eewu firri dadhabaa, eewu firri rakkataa, eewu firri hiyyeessaa. Who is the friend to the needy? Who is the friend to the sick? Who is the friend to the poor? Inni hiyyeessi hiriyaan isaa eenyudha? Hiyyeessuma. That poor In has what? only poor friends. Inni waaqa boo. He that is rich has also a rich friend. Waggaa 17 irraa konferensii dhannee 70 years ago, wangeelaawwii tokko wajjin we went for the evangelism. wal wajjin dubbachaa turree xurutti hiriyaadhuma taanee wajjin dhanne. As we went, being a friend, Taayiltoonni gurguddaa warri nu duraa dhufnaan nagatee isaanitti maxxane fayyaa bultee unaan hin jenne guyyaa lama qophaa koo mukki nan dubbisu namni nan dubbisu achuma oleen gale. and when another people came there, Sakkisiidha. he left me alone and went to them. Amma baay'een keessan gaafa waan qabne isa waan qabne wajjin adeemtu gaafa argattan immoo haleluuyaa. Ameen ameen. Jaalalli Love hiriyaan qabu. has no friends.
Mena wajjin jaalalli hiriyaan qabudha. Shout, love has no friend. Nama hundumaaf fira. Is friend for all. Rakkataafis, For the poor, dhabaafis, for the needy, isa qabuufis, for the rich, isa hin qabneefis for the needy firadha jaalalli. is love. Hin qoodu, No desolation. hin loogu. No isolation with him. Jaalalli Kiristoos Iyesuus siniif haa kennamu ganama kana. May you receive the love of Christ Jesus. His Jaalala dhugaa, the true love. feekii kan hin taane, That is not fake. soba kan hin qabne. That has no any fault. Jaalala dhugaa, The true love. garaa obboloota jaallatu, The head that loves his brothers. garaa obboloota jaallatu, That loves his fellow citizens. garaa dhugaa. The true heart. Har'a waldaa kiristaanaa keessa maaliif humna furaa du'e? Do you know why the power is getting down from the church? Maaliif humni kadhataa du'e waldaa Why the keessa? power of prayer is getting down? Tokkummaa akka tokkummaa afooshaatu jira malee jaalalli dhugaan hin jiru. There is no fellowship in spirit without just vain fellowship. Jaalalli dhugaan hin jiru. There is no true love. Jaalalli dhugaan hin jiru. There is no true love. Jaalala walii wajjin nyaachuuti malee The love just to have dinner together. daboo waliin nyaatanii daboo waliin dhuguuti malee Is the love just for a table, jaalalli dhugaan but no true love. hin jiru. There is no true love between them. Eewu kan jaalala dhugaa sana barbaadu Who want to receive such a true love? harka mirgaa ol fuudhaa. Lift up your right hand. Humna jibbaa sirraa cabseera maqaa Yesuus. I break the power of hatred. Humni jaalalaa siif haa kennamu. May you receive the power of love. Humni jaalalaa sin irratti haa hojjetu. May the power of love work over your life. Humni jaalalaa sin habitu. May the power of love subdue Humni you. jaalalaa sin hamoo. May the power of love take over your life. Kiristaanummaan Christianity jaalala alatti without love du'aadha. is dead. Du'a. Is dead. Fooliin kiristaanummaa jaalaladha. The good odor of Christianity is love. የክርስትና ሽታ ፍቅር ነው። The good odor of Christianity is love. Fooliin kiristaanummaa maalidhaan jedhee? What the flavor of Christianity Jaalala. is love. Jaalala. Is love. Maalidha? What is it? It's a good perfume of Christianity. Namni jaalala qabu He that have love addunyaa gooftaa keessa jira. is living in Lord's realm. Yesuus abboommii kakuu haaraa keessatti inni kenne keessaa tokko jaalaladha. The new covenant commandment is love. Abboommi inni kakuu haaraatti kenne keessaa tokko jaalala. The new covenant's commandment is love. Yohannis 13:35 In John's Gospel chapter number 13 from verse 35, akkasiin wal jaallattaniif to you to love each other, abboommi haaraan sinii kenna. I will give you a new commandment. Yoo isin wal jaallattan If you love each other, namoonni hundinuu other people, kanaan by this, akkasiin bartuu koo taatan they know that you are my disciples. sin baruu. They know that you are my Nama disciples. sin bira jiruun Tell your neighbor, bartuun Yesuus jaalalaan beekama jedhaani. the disciples of Jesus is known by his love. Jaalalli mallattoo bartuu tokkooti. Amen. Love is a sign of a disciple. Irran deebi'a. Let me repeat it. Jaalalli Love is mallattoo bartuuti. a sign of a disciple. Duuka buutuun Yesuus If you are Jesus' disciple, jaalalaan beekamu. you are known by your love. Minan dubbisa dhagaa. Let me read it. Akkasi wal jaallattaniif abboommi haaraa isiniifan kenna. Ani akkuma isin jaalladhe isinis immoo akka wal jaallattan isin abboomeera. Jaalala yoo waliif qabaattan kanaan namoonni hundinuu akkasin bartuu koo taatan isin beeku. Hallelujah. John's Gospel chapter number 13 from the 34. Yeah. A new commandment is I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Yeah. Isin bartuu kooti. You will be my disciples Yoo wal jaallattan bartuu if kooti. you are able to love one another. Makiinaa baay'eetu jira kan wal fakkaatu. There may be
numerous cars which are look like. Motorcycle motora baay'eetu jira kan wal fakkaatu. There are also different motorbike. Akka wal keessan banneef But for differentiation, maaliin gargar baafattu? Taargaa isaati. you will put a mark over it. Jaalalli taargaa amantootaati. So, love is your mark number. Yoo isin jaalala qabaattan If you do have a love, namoonni hunduu other people, akka isin bartuu koo taatan you know that you are my disciples. kanaan isin beeku. By this your love. Jaalalli mallattoo beekamtii keenyaati. So, love is a sign of our. Jaalalli duuka buutuu Yesuus ta'uu keenya kan mirkaneessudha. Love is a sign of the confirmation that we are the disciples of Jesus Christ. Arra eebba tokkoon sin eebbisa. Today I will bless you by a blessing. Warra hamaa sin irratti yaadu, Whosoever thinks evil against you, warra sin jibbu, whosoever hates you, warra sin ari'atu, whosoever persecutes you, warra hamaa sinii oolu, whosoever did an evil over your life, garaan isaan kana jaallatu siniif haa kennamu. may you receive a heart to love them Dhiiga walichaatiin. by the power of the blood of the Lamb. Dhiibbaa kan uumu jaalala. Effectual power is power of love. Namni baay'een Many people kennaa ayyaanaa qabaachuu danda'a. may have a grace, Jaalala hin qabu taanaan garuu but without love, kennaan ayyaanaa isaa sun hojiin hojjetu. that gift of grace is meaningless. Jaarsi kun hin dhukkubsatu taanaan If, for example, this man is well, garaa isaan yaaduuf garaan isaan jaalladhu hin qabu taanaan if I don't have a head to think for him, ammam yoon kadhadheef iyyuu hin fayyan. he cannot be healed. Kennaan ayyaanaa But the gift of grace kan inni ittiin hojjetu can work maaliini? only by what? Jaalalaan. By love. Jaalalaan. By love. Ameen. Amen. Jaalala hin qabu taanaan If you don't have a love, yeroon harka koo irra kaa'u when I lay my hand over him, ana wanti biraan kontaakti na godharraa. something may repel me. Humni jaalalaa gaafa dhufu garuu But when there is a power of love on him, humna du'aa keessa ajjeesa. he will rebuke the power of death. Achumaan sin keessa aduu. Ameen. Haleluuyaa. Hallelujah. Hafuurri kan inni ittiin hojjetu The Spirit can work. karaansaa The way by which Spirit can work karaa jaalalaati. is through love. Namoonni baay'een keessan But many of us, biiroo keessa in your office, ollaadhaa in your neighbor, daarii lafaati in your neighbor, taqanaaqanyii qabdu. you do have revenge. Diina qabdu. You do have an enemy. Yesus narraa buqqisettu gof. You say, in the name of Jesus Christ, may you be uprooted. Hin buqqisu. And Jesus say, no, I will not uproot him. Sirraan dhaaba siin jedha gooftaan. I will even more stabilize him. Maaliif? Why? Ati immoo jibbaan guutamteetta. You are filled by hatred. Buqqii jetta. You say, be uprooted. Namichi ganama calalaqee fayyaa bultee yaasiin jedha gadi ba'e. And the man greet you in the morning, good morning. Yooti jaalala qabaatte But if you are full of love, humni keessaa si mormu hin du'a. the power that rebel against you from him will be die. Ifannaadhaan moota miti jaalalaan moota. You will not conquer him by your rebuking, but you will conquer him by your Dubbii love. dhageessa Waaqayyo siniif haa eebbisu. May God bless the word you have heard. Hallelujah. 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 Wow. Qabxii lama hafe torbeen itti fufa. I will continue the next two Amantiif of qabu isa jedhu torbeen itti fufa. points: faith and self-control. Amma kaasanii kadhadha. Hallelujah. Now, stand in your feet. Eh, Let God. me pray for you. Eewu garaa jaalalaa kan barbaadu. Harka bitaa lapheerra kaa'a. Put your left hand over your chest Harka mirgaa ol fuudhaa. and lift up your right hand. Kadhadhaa jaalala. Pray for the love to receive the spirit of love. Jaalala isa kan kee naa kenni jedhaa Waaqayyoon. Say to the Lord, Lord, give me your own kind love. Isa kan kee Your own kind. isa bu'aa irratti That will not depend on benefits. isa bu'aa irratti hin hundoofne That will not depend on benefits. isa akkasumatti nama jaallatu That just love. naa kenni. Give me such kind of love. Jaalala dhugaa dhabuu koorraa kan ka'e Because of your lack of true love,
miidhameera I am harmed. humni koo bu'eera My power is getting down. kadhate koo humna hin qabu My prayer is getting powerless. faarfannaan koo humna hin qabu My song is getting powerless. naa kenni jaalala Give me your agape type love. kadhadhaa Pray, 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 keep praying. wow kadhadhaa Keep praying. oh Jesus naduka Jesus jedha Shout Jesus. ani mucaa keeti I am your child. garaa kee garaa jaalalaa nan barbaada I need your heart, the heart of love. garaa jibbaana keessaa buqqisi Remove the heart of hatred out of my heart. tulluu jibbaana keessaa jigsi Level that mountain of hatred out of my heart. hundee jallidaana keessaa buqqisi Uproot that root of evil from my heart. hafuura fayyaa The healed spirit, ilaalcha fayyaa healed inside, sammuu fayyaa healed mindset. naa kenni May you give me this oath. jaalala kenna eebbisi Bless me by your own kind love. kadhadhaa Keep praying, keep praying, keep praying. jigsaa tulluu jibbaa Level that mountain of hatred. jigsaa Destroy that mountain of hatred. jigsaa Destroy, level it. gaara jibbaa of keessaa jigsaa Level that mountain of hatred out of your life. jigsaa of keessaa Level it out of your heart. hidda jallinaa buqqisaa of keessaa Uproot that root of evil doing. laraba kanamadu rabasu ralabababababoba fayyaa humna dhiiga walichaatiin Be healed by the power of the blood of the Lamb. fayyaa humna jibbaatti From the power of hatred. fayyaa humna jibbaatti From that power of hatred. fayyaa humna jibbaatti Be healed. fayyaa humna jibbaatti Be healed. fayyaa Be healed. humna cubbuu sirraa cabseera maqaa Yesuusin I break the power of curse. humna jibbaa sirraa cabseera maqaa Yesuusin Power of hatred is broken. cabseera I break it, I break it, I cabseera break it. cabseera I break it, I break it, I break cabseera it. humna jibbaa The power of hatred. cabseera humna jallinaa The power of evil doing. cabseera humna cubbuu The power of sin. cabseera garaa laphee kee Out of your heart. burruusa dubbii waaqayyoon cabseera si keessa I break it by the hammer of the word of God. ganama kanaa kaasee haara'u hafuurri kee haara'u kadhanni kee Be renewed. haara'u jaalalli kee Be renewed haara'u abjuun kee in your mind. haara'u mul'anni kee In your vision. haaray Be renewed, be renewed, be renewed. shibabababababa sodalabaralabariyaralabas radolabaralabaralabariyaralabaralabaralabaralabariyaralabas oh revival in jalala revival in amanti May spiritual, may love revival, may faithful revival, revival in kanata revival in farfanna may revival for prayer, revival for worship. umni si keessaa du'e umni si keessaa dadhabe May that haray that dead power be renewed, renewed. Be renewed in that power. umna furad Receive a power, receive a power, receive a power. umna amantii furad The power of faith. umna furad Receive a power. umna furad Receive a power. umna furad Receive a power. umna furad Power for faith. umna amantii furad Power for
Humna faith. jaalalaa ganama kana fudhadhu. Power for love. Fudhadhu. Receive. Fudhadhu. Receive. Fudhadhu. Receive. Fudhadhu. Receive. Fudhadhu. Receive the power. Hallelujah. 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 Amma jireenyi kee namaaf gaaffii ta'u tarraa kaasee hafuurri tokko si argatu. May you encounter and Si argatu. Si argatu. Si argatu. Larraba suuda laba kaariyaanda laboora. Oh. Maqaa kee seenaa kee abjuu kee jireenya kee. your name, your history, your dream, Maqaa kee your name, jireenya kee life, kan geeddaru hafuurri addaa si argatu. Si argatu. Si argatu. Si argatu. Si argatu. Si may an unusual spirit that is able to change your name, change your history, locate you. Hallelujah. 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 Oh. Abjuu kee ilaalcha kee jireenya kee nan geeddara. I will change your mindset, your dream and your vision. Maqaa kee nan geeddara. I rename you Oh, dibata gati jabeessa. by Dibata gati jabeessa. expensive anointing, Dibata gati jabeessa. by the precious anointing Lafaa kan si kaasu kan nama si godhu. that is able to lift you up from that dust, Foolii kee balleessee karaatti baatee galturraa foolii Yesuus. that gives the order of Jesus Christ Foolii Yesuus. to give you the order of Jesus Christ out of Foolii Yesuus. Foolii your Yesuus. life. Foolii Yesuus. The order of Jesus Christ, Dubbannaa keerraa deemsa keerraa ba'uuf galuu keerraa. flavor of Jesus Christ from your speech, from Ila- your work, Ilaalcha kee sammuu kee yaada keerraa. from your insight, from your mindsets. Oh. Namaaf illee amma abjuu ta'utti siif illee amma abjuu ta'utti. To the extent it will be questioned. Maqaa even for kee yourself. maqaa kee abjuu kee. In your dream, in your vision. Salphinni rakkinni dhukkubni gidiraan maqaa kan sii ta'e. Raakaasee geeddaramuun abjuun jireenyaan. May you receive renewal of dreams. Ajajeera humna dhiigayyee. I command it to be by the power of the Lord. Raakaasee gara keetta jajeera jajeera jajeera. Ajajeera jajeera 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 jajeera. Ajajeera jajeera jajeera jajeera. Ajajeera jajeera jajeera. Rasanda laba kaarianda labo. Redo laba so hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. I command it to be. Jesus. 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 Messias sadina wajjin Jesus Kristos Jesus Christ. tokko lama sadi Jesus. Christ. Hallelujah. 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 Raakaasee kadhata kee geeddareera. I have renewed your Abjuu prayer. kee geeddareera. I have changed your prayer. Garaa laphee kee geeddareera. I have changed your heart Humna dhiiga Yesuus. by the power of the blood of Jesus Christ. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Wow.